guddina saba tokkoof aartii lafee dugdaa ta'uun isaa wal nama hin gaafachiisu. Aartii guddisuuf ammoo dirqama saba sanaati. Aartiin maal yoo jettan? Guddina afaanichaa, seenaa sabichaa, aadaa, duudhaa ummatichaa, guddina siyaasaaf, heeraaf seera akkasumas ittiin bu'aaruuf kan ummaticha tajaajiludha. Gara yaada ijoo dubbii keenyaatti yoo deebinu. Yaa'ii Gulalle Film Productionin TV OBS waliin ta'uun sagantaa addaa Oromo Music Award jedhu qabatee yeroo dhiyootti simbiraan ga'uuf qophii isaa xumurateera. Oromo Music Award filannoo ogeessotaa fi uummataan kan gaggeeffamu yeroo ta'u karaa SMS'tiin toora intarneetaan sa'a ilaalamee fi viiyuusaa waliin jabina walaloof yeedaloo akkasumas ergaa isaa miiksii fi arreenjimentii muuziqichaa qulqullina viidiyoo cimina kiroogiraafii fi kan kana fakkaatan yeroo ta'u namoonni marti hojii kana irratti hirmaatanii dorgommicha mo'atan ni badhaafamu. Hubachiisa artistoonni Oromoo kamiyyuu hojii ittiin Oromo Music Award kan ittiin dorgomna jettan sirba yookaan wallee Kanaadaa fi ammayyaa kan full HD ta'e lama qabachuun gara istiidiyoo keenyaatiin nun gahuu dandeessu. Teessoon keenya lakkoofsi 1 Boolee Walloo Safar Shawaa Supermarketii fuuldura, lakkoofsa 2 Gullallee mana barumsaa Madaanaa Lamii cinaa, lakkoofsi bilbilaa 0982 16 15 34. warra biyya alaa jiraattaniif karaa ittiin nu qaqqabsiiftan haala mijeessinee isin beeksisna. Yaa'ii Gulalle Film Production TV OBS waliin ta'uun